adoolessa afur waggaa waggaadhaan waldaan hawaasa Oromoodhaa qophii hawaasaaf qindeessu keessatti wal dorgommii kubbaa miilaa kan daawwattoota hedduu hammatuu fi kan jaalala hedduun taphatamudha. Arraan tana ganama waaree dura jechuudha tiimni afur taphatee lamaan kun warra ganama mo'atee amma walitti dhufanii wal dorgomaa jiru. Amma kan taphachaa jiru warri diimaa uffate garee kubbaa miilaa Utaawaayi yoo ta'u warri boora uffate immoo warra 10,000 Rex TTL jechuudhaan beekamu. Gareen 10,000 Rex ijoolleen akka gaariitti taphatanii hagammaatti lama galchanii jiranii lama daqiiqaa 45 dhumatee ammareef jalqabanii ammaan tana lamaaf duwwaarra jiran jechuudha. Tapha baay'ee jaalala guddaa qabuu fi kan hedduu dinqisiifamaa jiru. Daqiiqaa tokko keessatti lama galchanii kun hamilee hedduu kenneefii jira warra 10,000 Rexidhaatiif. Amma harkaa bu'ee jira galee oolee balbala eegaan kubbaan harkaa buutee lafatti kufee jira. Abbaan seeraa itti fiigutti jira waan miidhame fakkaata. Itti fiigaa jiranii karra eegaa warra 10,000 Rexiti baay'ee cimaa fi beekamaa karra eegaa beekamaadha. Tilmaama gochaa jiranii gargaarsa barbaadaaf hin barbaadu to'achaa jiru. Gurbaan Utaawaayuu kan bu'ee dhaqeetii dhiifama gaafachaa jira. Taqqaa'uu gargaaraa jira fakkaata. Kuni baay'ee waan gaariidha. Ka'ee hokkolaa jira waanuma rifate fakkaata. Itti deebi'ee jira. Warri isa deeggaran immoo itti deebi'uu isaatiif gammadanii jiru. Wow. 5-6 out of 10. But what? I heard when you caught the ball, why you standing out there with the good idea? Stand with the ball. Gorsaan garee 10,000 Rexi qajeelfamatti keenyaa jira. Amma boqonnaarra jiranii waan badee fi waan tole himaa jira. When you got free kick, okay? When someone has that free kick, get a position, so stay on the 18-yard line, okay? You stand it right here, okay? This guy's gonna kick. Who's gonna kick? If you got the rebound, who's gonna get it? Nobody, okay? Be aggressive, okay? I told you to hold the ball, all right, okay? Now we got the win. You all put in this one. You don't talk. You don't communicate, okay? Communication is one thing. Communicate. Yeah, scream. Tell him. Okay? Just worry, just leave the ball. We had to get this money. Walitti dubbaddaa fiigaa lama galchina jettanii abdiin guuttatinaa jedhanitti iyyaa jira. Amma gara tiima Utaawaayuutti deemaa jira. Isaanis waan badee fi waan tolerraa mari'achaa Utaawaayuun gara ganama akka gaarii taphatanii garee kaan mo'atanii as geettanii amma immoo lamaa fi duwwaarra jirtanii xiqqoo duubatti haftanii kanatti walakkaa taphaa kanarratti maal waliin jettanii tapha kana immoo akkamitti deemaa jira? Akka yaada kiyyaatti ammallee jarrillee qixxee irra nu galchanii haaf taayimii irra nu galchanii nullee lama waliin galchina innee yaadna. Kubbaa kana immoo tapha hiriyyummaa waan ta'eef yoo mo'atamnellee yoo mo'onellee akkamishaa taphanna innee yaadna.
Gaarii tiimni Utaawaayuu baroota askaluu kana keessa jajjabaataa dhufee jira. Bara kana qophii akkamii gootanii jirtu? Wal dorgommii kubbaa miilaa kaaba Afrikaa kan Oromoota hundarratti maal eeguu dandeenya? Akkuma beekamu tuunni kubbaa miilaa Utaawaayuu dhalatee yeroo dhalateerraa kubbaa baay'ee warra dadhabaa turre goolii 12 fanu galchaa turani. Bara 2005 irraa eegalee tokkoffaa ga'afaffaa keessa jirra. Kanaaf kan dhufu irratti baay'ee qophoofneerra. Akkuma ilaalaatti dirreen kun illee hin taane nama 11 qofa nama 9 asitti taphataa irra. Kun akkuma taphataa jiru galee jiru malee kan dhufu irratti baay'ee itti qophoofneerra tokkoffaa fudhachuuf jechuudha. Maaliif nama 9 ta'e irra? Akkuma ilaaltanii dirree kana yeroo hundaa taphataniif gabaabina dirree irraa akka ka'e dirreen kun nama xixiqqaa qofaan waan taphatamuuf natti fakkaate yeroo arganii kana fiksii godhan jechuudha. Dargaggoonni Oromoodhaa tuuta kubbaa miilaa lamaanuu 10,000 Lakes fi Utaawaayuu irraa jechuudha. Tapha baay'ee jaalatamaa fi kan jaalalli ispoortiitiif guutame agarsiisuudhaan taphni sun dhumatee jira. Tapha san itti bahin isaa warri 10,000 Lakes Utaawaayuu 3-2 mo'uudhaan as gahanii jiru. Hedduu gammadanii jiran fakkaata. Warri Utaawaayuu cinaa tokkotti gaddanii takkaa'uu aaruurraa kan ka'e waan lafa lallaalanii rirrifatan fakkaatu. Ammaan tana akkuma argaa jirtan hojii gaggeessitoonni waldaa hawaasa Oromoo Minisootaadhaa hojii gaggeessaa akkas yookiin daayireektara obbo Alamaayyoo Baayisaa fi dura teessuun aadde Eertiraa Namarraadhaa. Akkasumattis Abdoo Korroosoo barreessaa waldaa hawaasa Oromoodhaa. Badhaasa kana kennuuf qophaa'aa jiru. Aadde Eertiraa Namarraadhaa haasaa gabaabaa hirmaattota guyyaa kanaatiif godhan irratti baga nagaan dhuftan jechuudhaan akkasumattis sabni Oromoos bilisoomee guyyaa akkanaa kana akka gara fuulduraatti kabajachuu danda'u hawwii isaanii dhageessanii jiru. Sanitti aansuudhaan tapha kubbaa miilaa kana hedduu kan jaalanne ta'uu ibsanii haa ta'u immoo har'a tapha akkas bareedaa fi kan jaalala guddaa agarsiise obbolummaa fi oromummaadhaan guutame kana agarsiisuu keessaniif baay'een gammade. Ispoortii kanas akka jaaladhu na gootaniirtan jechuudhaan gara fuulduratti bara itti aanu yookiin bara hegereetti dubartoonni Oromoos qophaa'anii tapha kana caaluu fi kan kana fakkaatu akka agarsiisan dhaadatanii jiru. Sanitti aansuudhaan Oromoonni har'a bakka kana argamtan baga nagaan dhuftanii akkasumattis baga heddummattanii dhuftanii gara fuulduraattis qophii kana fakkaatuu fi kan waldaan hawaasa Oromoo itti isin yaamutti akkas baay'attanii gurmuudhaan dhuftanii yoo wal bira dhaabanne wal biraa barreenna jechuudhaan waamicha godhanii jiru. Sanitti aansuudhaan osoo kennaa badhaasaa fi geebaatti hin cehin dura haala ammaan tana naannoo Minisootaa keessatti deemaa jiru mootummaan bajetarra walii galuu dhabuudhaan mootummaan hojii dhaabee akka jiru waan hambaa alli dhageette. Wanti suni inni mootummaan fandii tokko nurraa hambisuu danda'a akka kanatti yoo cufamee ture. Inni hojjetoota keenya hin tuqaamaaf hojjetoota warra hojjechaa jiranii garuu inni kun inni ittiin ayyaana kana qopheeffanne program budgetii irraa miti isa isaaniif kaffalamurraa tun ta'in wanta garaagaraa irraa kan argameeti horiidhuma ishee jirtu iddoo garaagaraati walitti fuune ayyaana akkasii waggaatti si'a tokko saba keenyaaf qopheessine. Sagantaan sun yoo akka kanatti cufamee hafe waan cimaa akka guddaatti nu miidhuu danda'a. Sababiin isaa hojjetooti keenya horii achumaa fuunee isaan biraa fuuneeti isaaniif kaffallee hojjechiifachaa jirra wanta ta'eef. Innaa kanaaf egaa furmaata gaarii yookiin furmaata haaraa argata inni abdanna malee ayyaana kana irratti dhiibbaan ni godhe hamma sana mul'ataa miti. Sababiin isaa kun piroograamanii miti. Murtoodha wanti kun iyyachuun keenyaa fi waa gochuun keenya wanta gargaaru miti. Badiisi biyyaajinii godaansa akkuma jedhanii hundumatti dhufe wanti kun nuyi kophaan keenya yoo iyyan isaanuu beeku hammam akka inni miidhu hammam akka inni warra refuujii warra reefuu biyya kana dhufan hammam akka isaan miidhu isaan mataan isaanii iyyuu beeku. Sababiin isaa nu duwwaa miti organizaashiniin kanaan miidhamu organizaashinii garaagaraa danuutu jira wanta ta'eef
jechuun keenya wanta fiduu qabu garanni itti adeemu immoo hin ilaalla jenneeti ammayyuu taanaanii hojjetoota keenya hojiidhumarra isaan keenya kan eegganne malee namoonni tokko hojiidhumayyuu warra fandii kanaan hojjechaa jiraniyyuu kan hundi cufanii eegaa jiranis jiru. Warri har'aa sababii garaagaraatiin addanatti argamuu dadhabanii waan baay'eetu isinitti hafeen ittiin jedha. Tokkoffaa jaalalaa, walii wajjin ooluu, walii wajjin nyaachuu, kan walii wajjin nyaatu, walii wajjin jiraataa, walii wajjin turaa jedhu, walii galuus hin danda'a jedhama. Innaa kanaaf waan baay'eetu isaanitti hafee warri addana turaniin immoo baga gammaddaniin jedhee baga nu biratti argamtaniin jennee waan biraafis yeroo biraas sabi keenya wanta kan inni waggaatti si'a tokko akka kana ijoollee isaas guurratee maalis ta'e baay'inaan yeroo inni itti argamu guyyaa har'aati. Kanaafan kanaan qabeen yeroo biraas immoo yeroo waamamtan dhimma kan biraafis dhimma kana caalaa barbaachisaa ta'eefis immoo yeroo waamamnu ergaan takka akkasuma yaannee yaada keenya dhiyeeffachuu walii wajjin mari'achuu akka dandeenyuufi Waaqayyo sun waa gargaaruun nus immoo itti yaadnu kanatti. Lammaffaa ta'ee jira tuqnamitti kubbaa miilaa kana keessatti kana adda Eertiraan obbo Abdoo Korosoo akka nu badhaasan gaafadha. Harka nu rukutaa beekna. Obbo Abdoon barreessaa boordii waldaa hawaasa Oromoo kaanaaf filatamee itti aanee amma immoo kanatti aanee warra tokkoffaa ta'aniif warra 10,000 leekiidhaaf geejjiba kan nu kennan pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo adda Eertiraan ta'eera. Toma, congratulations. Kanatti aanee badhaasa maallaqaa warra tokkoffaa ta'aniif 10,000 leekiidhaaf badhaasa kan nu kennan obbo Maatiyaas Guddinaa Public Relations waldaa hawaasa Oromoo haaraa filatameeti. Kanaaf 10,000 leek badhaasa maallaqaa. Ammallee irra deebi'ee kutaawaayyu badhaasa maallaqaa isin kenname ammallee dhiyaattanii akka adda Eertiraa fudhatan. Galatoomaa, congratulations, manni keenyas galatoomaa. Ya ilmaan Oromoo tokkummaa. Ya ilmaan Oromoo tokkummaa. Gosa fi kutaadha wal filuu haliinu. Gosa fi kutaadha wal filuu haliinu. Oromummaa qofaan waliif firoomnu. Irree tokkummaatiin jira manjaafnu.